ijji keessa isa harkas fidu kun waan waa godhaa way isinitti fakkaata akkamitti harki akkanatti fiduu fi maal dalaydee kaate maal ta'e walaa waan argina dhugaa dubbachuu. Anamma jechuudha. Anamma Doktor Kolaa dubbiin akkuma sila isinitti hime sila isinis egaa Maammadiinan sabarsiisaa jettanii keessaan na dubbisi foolonaa deebisi jedhaa ooltanila qorataa biratti maasinis. Qorataa maal dalaydee kaate ammaa qofa gaafataa jira deebii qofa naa deebisi maal dalaydee kaate Waa dalagee ka'e aguma nammachi ilaaletti. An argaan jiru se maal dalaydee kaate kakaleessa okay waa katte haya jedhee koomentii jala taa'ee waan silaalaaruuf jedhee si himee nama gaafadhe garuu amma nu gannaan dhugaa dubbachuu. An isinii wajjin maraadheera qorata. Kaleessaan an beeka dhungadheera. Sorry. Maaf dhungadde isheen maal keeti? Okay, qoy nan fita maaliif jettee nagaa. Qoy kanan fita. Yoo amananis rakkoo yoo dhoksanis rakkoo sin biratti. Yoo dhoonam nama nummoo fudhataa ka dhiifama gaafate chuufi. Amanuun furmaata qaba. Eega ayyee isinitti nima dhaggeeffadhaa. Ilaa intala huccuu aadaatiin faayamtee akkas bareeddee na bira teessu guma. Maammeen isii dhiisee intala ilaalamteen kuufamne isii dhiisee gara biraa ilaale. Amma faarsaa jirtaa bar. Ammumaa bar ilaalamtee hin quufnettee faarsaa jirtaa bar. Sorry. Okay. Wali sorry kan kee abbo mata baadhu deem. Sorry guyyaa namni kun sorry galgali sorry dha biratti. Gaa'ila. Amma. Okay. Waan godhu wadhaa kanaatiin sorry dha. Akkana boona doktori isinis egaa rabbii obsa isiniif Suufuu bayna jala suufuu gubadhu akkan gubadhe bayna jala. Wanni anamma jechuudha. Kaleessa sillamman kun obbolaa leettanii ragaa walittiin baanee maaltu wal dhungachuu fideme. Yoom isa kaleessaamu? Ime fita inaan afaanitti na qabdanii bara. Warra kuna laatee suusuu ija kiyya fuudhee. Okay. Doktori al tokko mo'itii qabachiisi taraa dubbannaa isa kaleessaan hime. Doktor mee qoyyaa gaarra isin miidhamtuu mana kana keessatti isinii kaleessa Maammadi mee isin naa callisaa mee giroodha. Yoo diiguu ta'es yoo bareechuu ta'es waa lama keessaa tokko anatu gubate silaa hedduu keessaa. Okay. Kaleessa maaf kiis gootee dhiifama waan kana dubbatu. Maaf akkas gootee jettani. Intala akkuma anaaf doktorii kana wal bukkee akkasitti jira laa akkuma kanatti. Akkasitti. Huccuu aadaatiin faayamtee jirti. Baay'ee bareeddi. Sanuu akka waan ija keessa na bira teessee ija keessa na ilaaltu wayi natti fakkaatte bakka. Jechuun achi jirtiin seenaa yeroo sana waan na bira jirtu wayi natti fakkaate dhiifaman gaafadhaa himeen fixaan dubbatinaaga. Maammeen intala akkas bareeddu ija keessa ilaaluu dhiisee gatii bareedumasii gatii amalasii gatii simboosii dagatee akka waan isiin asin jirre qara laala beektaa ati dhiiftee deemte. Mee akkama ta'u mee guma akkama ta'u shamarran Oromoo kun akkuma Daawitee Mokonnoon kam jaalleen kamiin dhiisaa lachuu ijoo shamarran biyya kooti lachuu babbareeddi jedhee akkan ta'uun dhabe of qabuun dadhabe. Kanaaf immoo I am so sorry jedha ol ka'ee dhaabadde. Bareedaadha. Egaa haa ta'u gaamma wanni kun immoo waan tokkoni biqiltuu yeroo sana si dhungatteetti. No, nan argine iyyuu fakkaa hin beeku laa isii waa tokko hin jennu. Isin koorteetuma akkuma amma taa'aa jirtu kanatti teessi. In kolfite achi garagalte jechuun amanuudha waan ta'eef dhugaan himu. In kolfite iyyeen laate achi garagalte. Okay. Guys, triple. Malee Mo'adhee qaxxawu. yeroo sana maammeedhaan akkasna waan akkasii godhaa jira waa balleessaa jira itti ijaarsa sitti hin jiru. Maammeen bara argaan jiru bara lafa laalama. Yeroo namni aarii keessa jiru yookiin miira keessa jiru
Badii namni bira balleessu tokko yoo timte sun badii irratti badii dabalu, dubbii irratti dubbii dabalu jedhama beeki. Mataan kee kun waan sin dinqisiifadhaa bargisee tokko ayyee haasa'e. Injirtu Ani immoo maaliifan beektaa guma wantan kana godheef sababnan kana godheef isiitu baay'ee aartee jirti akkuma siin kolfitu jedheen kana godhe jechuun akkuma siin hin aarreen qalbii na cabsite. Okay, kees amma gaana sirratti qorataa koo amma reeffi fanaa gale jechuudha. Obbolummichi kaleessatti jedhaa turte sun obbolummaa isaa yeroo rakkoon dhufee jedhu Innumtan dhungadde sun iyyuu dhungoo obbolummaati ani dhungoo biraa miti maaleesh gara biraatti ni hiikkate. Yeroo obboleettiin ofii namatti tolteedhaan addasii ofitti qabanii akkasii. Akkana taanaan waan balleessine bakka akkas taanaan isa waa biraa miti. Doktor Ciccinina xiqqoo laphee yeroo namatti ta'uuti aariin kun laphee nama uwwifti. Guutamtanii. Gubata isaa baxxiif of bira kaa'ee nyaachaara. Ciccinina dhugaa qabdu. Guma. Amma ani waan isin gaafadha. Ayyee haasaa Dubbadhu ade. Amma miirri aarii wayii isinitti dhagahame yeroo wanta akkasii dhufu fa'aa utuun naqee Maammadiin jajjabeessi yoo wanni jedhu wayii isin keessan dhufu wannee keessan keessa. Bada dhaggeeffadhu guuma. Ana wanta akkas jedhu naaf oolu. Dhagaafatanii qoqqoraa. Biqiltu qayi. Ani naaf ooyuun dhufu. Dhugaa dubbachuuf. Kaleessallee dubbadheen jira. Mucichi dhugaatti dhugaa qabaa garaana nyaatellee isin hin jira. Dhugaa qaba dhibbatti. Mucaan kunii fi mucattiin kun jaalallee waliiti. Inni obboleessa isheetii yoo akka afaaniin haasa'u. Jaalallee ishee bira taa'ee kiis gochuun mee kan ka'uti kiyya rakkoo qabu dhiisi. Bar kan obbolummaati wanti sii gaduu qabu wayi. Qorataan si wajjin haasaan jiru bargumaa hojjaa saara. Okay. Kiis gochuun dogoggora guddaadha jaalallee isii bira taa'ee obboleessa sababni inni isii dhungachuuf akka hin bareedde obboleettii kuusarraa bareedeeraadha kalaas. Sababni inni isii afootti dhunga maal jedhama amma kabiraa duraa dhiis kan kaleessa darbe dhiis kan guyyaa har'aa guutuu oole dhiis. Ammuma maal jedhe mucattiin aadaa meeshaa uffata aadaatiin faayamtee dhuftee ufto'achuu dadhabee jedhe sababni atiin obboleettii kan kee irratti ufto'achuu dadhabduu maali jechi kunuu barbaadu turgumii hedduu of keessaa qaba. Baay'ee jechoota yeroo haasoftu waan si baasu waan si hin baasne lala taase. Ufto'achuu dadhabe kan itti jedhan ilmoo alagaa yookaan kan jaalallee yookaan nama bultiidhaaf barbaadan waan akkasii malee obboleettiidhaa irratti akkamitti miira ofii to'achuu dadhaba. Erga obboleetti jette miirra kan kee akkamitti to'achuu dadhabda obboleetti kee irraa. Ayib wallahi kun ayib waan hin taane tasumaayyuu jedhiis. Ammas waa ati gara miira biraan geessina. Hin jedhamu. Jammar hin jedhamu. Obboleettii koo sirraa bareede bas. Of to'achuu of qabuu dadhabee kiis godhee itti bar. Afaan keetii kabaa isitti maa jira afaanuma keetii kabee afaan keetii deebisee sitti maara malee waan ofii jedhee miti bar. Si galtiimi? Jecha kanallee qabadhu achumatti. Kamma jettee miti. Kan kalee gootii miti amma jechaan jettee. Kaleessa immoo mucaa guutumaan guututti dhibbatti kaata akkas jettee isa himattuu miti situ balleessee jiratti. Sababni isa bira teettee ishee dhungattuuf maali? Obbolummaa dhaati afaaniin laaqaa waan biraa gara ilaatiin gochuu. Kun waan biraati dhugaa rabbi. An kaleessa irraa lubbuun kiyya gadi bakka waan hundarraayyuu nagalee jira. Deebi'ee mucichaan illee dura akka wal qunnamnee waliin haasofnee fi mucaa akka obboleessa tokkotti sirritti waliin haasofne sirritti. Maarree isin lamaan dhabu. Atuu isa jala turu. An dubbii uumamaan fakkeessuun jaaladhu waan jiru adii namatti hima. Ati isa jala koomentii barreessaa turte koomentii kan kennaaf dubbisaa turte dhagahaa turte. Ayyee dhugaa dhagaa. Wayi gabrummaa jedhe Kadir Martu. Amma waan tokko jira. Dhugaa dubbachuu taanaan egaa dubbii kana ilaaluun baay'ee miira jabaa keessa nama galcha. Kaleessa gammachuudhaan mana Maammaditti wal geenyee boodarra immoo gaddaan adda yaane kaleessa yeroo inni yaa haadha
jiruu kootii kan tokkee qaama koo filatamtuu namaa kan waa hundaa